dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffattan isin gaafanna. Dhaggeeffachaa takka duraan dursee Oromoonni magaalaa Finfinnee keessa jiraattan ammas immoo Oromoonni naannawa magaalaa Finfinnee keessa jiraattan kabajanii ammaan kana asitti argamu keessaniin maqaa kanarratti argamtan. Bittaa fi cunqursaan waggoota 100 olii booda qabsoodhaan carraa Oromummaa keenya irratti yaada keenya ibsachuu argachuun tarkaanfii guddaa mirga caaluuf nu qopheessu waan ta'eef bakka guddaa kenninaaf. Waltajjiin itti wal geenye kun yaadannoo guddaa qaba. Akka seenaan ragaa bahutti handhuura walakkaa Oromiyaa burqaa hora Finfinnee Oromoonni naannoo kanaa dheedaa fi horaa itti bobba'attu. Dhabamuu eenyummaa isaa haqaa yeroo ilaallu hammeenya cunqurfama keenyaa gaddaa fi aarii guddaadhaan yaadanna. Waltajjii kun waltajjii diktaatoroonni qabsoo uummatootaa hokkaamsuuf lola lubbuu cunqurfamtoota nan garaafata. Qabeenya guddaa barbadeessee fi jeeqama hawaasaa guddaa uume irratti labsaa turan ta'uun yaadannoo yeroo dhiyooti. Haa ta'uutii har'a Oromoon kan itti wal ga'e lola labsuuf dhumaatii fi dararamuu uummatootaatiif waamicha gochuuf ituu hin ta'in nagaa waaraa kabajamuu mirga uummatootaa irratti hundeeffame sagalee isaa dhageessisuuf waan ta'eef waltajjii fuuldura ifa qabsoo keenyaan dhufuu danda'u irraan qaarree ilaallu ta'uun akka yaadatamu isa taasisa. Fayyaduu ga'u falmaan godhame guddaa wareegni baasne qaaliidha. Ilmammaa falmaan godhanii fi wareegni qabaniis irraanfatamuu hin qabu. Kanaafuu kanneen carraa kana argamsiisuuf lubbuu isaanii dabarsaniif dararaa argan hunda har'a kabajaadhaan yaadanna. Wareegamni isaanii akka firii godhatuuf addi bilisummaa Oromoo qooda isarraa eegamu hunda akka kennuuf hojjetu isiniif mirkaneessina. Uummata bal'aa Oromoo hiriirri nagaa har'aa sabni Oromoo nagaa dimookiraasiif kan dhaabbatee fi mirkanaa'uu isaaniifis murannoon qabsaa'uuf qophii ta'uu isaa akeeka. Sabni keenya yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaa isaa cimfatee ilaalcha gadi aantummaa sirni gabrummaa itti bulche caccabsuudhaan irratti abdiin mirga isaaf ka'uusaa firaa fi diinaafis kan ibsudha. Daandii isaa irratti qabus mul'isa. Waan ta'eefis qabsoon keenya boqonnaa haaraa tokko seenuu kan nuuf mirkaneessudha yoo jennee soba hin ta'u. Addi bilisummaa Oromoo hiriirri kun eebuu uummanni Oromoo nagaa dimookiraasiif qabu akkasumas immoo hawwii fakkaataa cunqurfamtoonni saba biraallee qabanis kan calaqqisu yaaddoo isaaniis kan mul'isu waan ta'eef garaa guutuudhaan deeggera. Itoophiyaa dhumaatiif rakkinaaf dabarsee kennaa ture furuuf hiree haaraa bane. Bu'uurri chaartarichaa nagaa karaa nagaan fiduuf mirga hiree murteeffannaa sabootaa beekuuf mirga dhala namaa ulfeessuun jijjiirama bu'uuraa nagaa waaraa argamsiisuuf haala mijeessu. Addi bilisummaa Oromoo gaaffii uummata keenyaa karaa nagaan furmaata kan argamu.